Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu akka fuunnashama. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana baatiin Ramadaana baatiin kabajamaaf jaalatamaa barakeeffamaa irratti Ramadaana asumitti deemaa jira. Kanuma waliin akkuma beektan ammoo yeroo ammaa kana dhibeen addunyaa raasaa jiru akkuma jiru ni beekama. Dhibee kanaan wal qabatee ammoo ogeessonni fayyaa akkasumas ammoo sheekoleen daa'ii keenya ergaa baay'ee kan isaan nuuf dabarsaatiin jiran. Dhibeen kun akkuma beekamu lubbuu ilma namaa akka baalaatti harcaasaa jira. Gara biyya keenyaas erga dhufee namoonni hedduu guyyaa guyyaatti dhibee kanaan qabamaa deemaa jiru. Kanaan wal qabatee wanti nuti jechuu barbaadu yoo illee Rabbi irratti hirkachaa wanti akkamiyyuu Rabbi irraa akka dhufu amannee sana booda ammoo gorsa ogeeyyonni fayyaa nuuf kennan hunda duukaa bu'uura hordofuudhaan fayyaa keenyaa fi kan maatii keenyaa, kan hawaasa keenyaa, kan biyya keenyaa haa eegnuun dhaamsa keenya. Akkuma beekamu dhibeen kun kallattii adda addaatiinidha kan inni namarraa namatti darbu jedhu ogeessonni fayyaa. Inni jalqabaa hafuuraan yookaan yeroo qufaa'u namni dhibee kana qabamu yeroo attifatu. Noormaali ammoo hafuuraan qilleensaan namatti darbuu danda'a jedhu. Akkasumas ammoo harka wal fuuchuudhaan akkasumas kallattii funyaaniif afaaniin illee dhibeen kun baay'ee akka daddarbuudha ogeessonni fayyaa kan dubbatan. Kanaaf akkuma ana biratti argaa jirtan kun meeshaa ittiin dhibee yookaan ammoo fayyummaa ija keenya kan ittiin ilaallanudha. Dhibeen kun karaa ijaatiin illee akka darbu ogeessonni fayyaa waan dubbataniif. Walumaa galatti obboleewwan akhiraa, obboleettiiwwan akhiraa hawaasa keenya jaallatamu, kabajamu. Wanti isin jechuu barbaadu Rabbi irratti hirkachaa waan gochuu qabnu sababa geessisuu qabnu geessisa. Ogeessota fayyaa haa dhageenyu. Ogeessonni fayyaa lubbuu tokkitti qaban aarsaa godhanii halkaniif guyyaa fayyummaa uummata isaaniitiif, hawaasa isaaniitiif itti gaafatamummaa fudhatanii lubbuu ofii aarsaa godhanii hojjechaatiin jiru. Nuti ammoo kan nama biraa dhiisnee lubbuu keenya, kan maatii keenyaa, kan hawaasa keenyaa, kan biyya keenyaa haa baraaru dhaamsa koo walii galaati. Dhibee kana irraa nama baraaramee uummanni isaa, hawaasni isaa nagaa ta'ee yeroo adda addaatti fayyummaa keenyaa akkuma jiru kanatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala nu tursiisu uummanni keenya ammoo du'aadhaan itti cimu hundi keenya ofirraa kaasee ammoo itti dhaamu barbaadu gara Rabbiitti haa deemnu. Keessattuu yeroo baatee Ramadaanaa dhufu kana badii keenya hundarraa toobannee gara Rabbiitti haa deemnu. Yeroo baay'ee namatti quba qabu irratti argamna. Irra caalii keenya namatti quba qabu ofitti quba qabne badii kootii dhufe jennee Rabbiitti haa deemnu. Toobata haa godhu, dhiifama Rabbiin haa baafannu isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.